Ashama hordoftoota koo akkam jirtu nagaa waaqayyo iddoo jirtan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu baga ayyaanarraa aftan isiniin jechaa waa tokko isinitti agarsiisuu dhufee Kenna saamuudhaan masayyaan irratti yaa'ee dhufee anaafillee dhufeen isinitti agarsiisaa baay'eedha. Isin garuu viidiyoo kana like share godhaati na wajjin ta'a. Jalqaba waan inni isiniin jechuu barbaadu waa'ee Kenna namni naa kenneen isin tan odeessaan isin garuu immoo akka waan isin naa kennitanitti guyyaa tokko viidiyoo waraabuu akka hin danda'utti viidiyoo koo like share godhaati daawwadhaati galii YouTube naa kaffaleen immoo ani gaaf tokko samiidhaa waa tokko waa gaarii tokko bite isaantu bite hordoftoota koo akkan jechuu danda'utti isiniin jechuu barbaada asumaan gara Kennaatti deema. Jalqaba buleetii kanaan yookiin immoo nama kana fideen galatoomii jechuun barbaada. Kennaan kuni engadda dhufee uffata baay'een akka dhufee argitan isinis viidiyoo irraayyuu ilaaltan isinii waraabe da'ee yeroo ji'a tokko jechuudha. Seentanii ilaaluu dandeessu baay'eedha jechuudha. Taphachaa jira. Asumaan asum keessaa bahee kuni kan isaati boraatii isaati jechuudha. Kun immoo uffanni kun maaqafaadha waan ittiin qabatan daa'ima jechuudha baay'ee guddaadha mirqiidha. Duras namni tokko fidee fi namni tokko birri 3,000 bitama uffanni kuni duras namni tokko fidee fi jira jechuudha. Isinitti agarsiisee yoo ta'e furdaa wayii kan isinitti agarsiise viidiyoo duraa keessa seentanii arguu dandeessu. Maaqafaa kana qaba. Akkuma argitanii boraatii ishii kana qaba. Yeroo baay'ee namoonni tokko tokko namaa fidan waan uffata buburree daa'imaa sana fidu. Kuni kana muluu uffata qaba. Kuni surree tokko. Asitti ammas dabalata surreedha. Kootiidha jechuudha. Uffanni kun 3,000 isiniin jedhee uffanni warri wal fakkaatan ijoollee dhalatanii reefu namoonni maaqafaa jedhanii bitan birrii 600, 700, 500 jechuudha. Kanaaf kuni kana abbaanumti kana fide immoo anaaf jechuudha. Uffata akkanaan qabu banagaraachin dhugaa dubbachuuf bijaamaa akkanaan qabu yeroo hundaa bijaamaa jaan kutee asiin bahuu didaa waan ta'eef asiin fa'iin kutee yeroo sana hariitii fa'iidhaan gaafin mucaan inni haare boo'ee fa'ii dafee kuta waan ta'eef deebi'ee hodhamuyyuu hin beeku. Kanaaf kuni kan harmattiin hoosistuu bijaamaa jettee halkanii jettee baay'ee yaa'aadha mirqiidha. Addisi dhugaa waqa halkaneedhaan innaan laalu kutiddoo kana kan qabu uffata mirqii jechuudha. Asiinis kennuufii danda'ama asiinis baay'ee saaqadha jechuudha. Hin qabu waan kana teeroonni asiin innaa kan gootan hin jiga kana teeramu. Yaa gisee booda isin fayyadu kana teeranii jechuudha. Angin akkasumatti fayyadama kana teeran jijjigeetu dhume. Bijaamaa dirriqee malee akkasii kana baay'ee hin qabu. Bijaamaa surree fi eenyuun fidanii bijaamaa beektu bitee bijaamaa. Kanaaf obboleettiin kana fiddee kana faana naa fiddee ayyaana irratti namni biraa immoo kanas kan fide jira. Kana jechuun paambarsiidha. Paambarsiin kun bifa baay'eedha beektu. Kuni akkasittuu tokkoffaadha. Birrii 600 I think. 40 yookiin 36 qaba. 40 qabus jira. Kun 40 yookiin 36 jedha. Kan birrii 400 illee jira paambarsiin akkaataa jettanitti jechuudha. Gisee baay'ee kanatu dhufa. Yaa tokkoffaadha kun ijoolleedhaafis hin gubu baay'ee yoo irra ture illee isa jedhamu. Galatoomii jechuun hin barbaada nama kanaanis. Lammaffaa immoo kana keessi guddaadha. Akkanatti dhufee kennaadha kunis nama tokkotu fide. Ani yeroo baay'ee banagaraachin asirratti waan dubbadha. Yeroo daa'ima daahan yookiin illee nama eebbisuu deeme yookiin illee guyyaa dhalootaa waan ta'e uffata aadiidhaan bitu jechuudha. Zimmi jedheen bitu jechuudha. Uffata akka kanaan bita yeroo baay'ee nama akka kanaa jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee namni bakka bifum tokkoon deema uffatuma maaqafaa qabu sana beektu miti isuma namaa bita namni baay'ee amma kan mucaa 20 ta'a dhugaa waqa bifti tokko jechuun kalarii walaayiru malee jechuudha. So waan akkana dasnaadhaan alleeni
kanatu dhufee fi asittillee kana teeraasaa jechuudha. Akka kanatti sinitti mul'ata jedheen yaada. Akka kanatti dhufee fi nama tokkorraa immoo inni arfaffaan nama arfaffaa gatiin uffatoota ishii kanaaf birrii 700 gadi bittan jechuudha. Duraan birrii 500 ture jechuudha. Kabiraammoo asittis kennaan dhufee kana kennaadha kunis baay'ee mirxii tokko. Akkuma sitti waan akkanaan jaaladha siniin jedhe yoo namaafis geesse waan barame tokko bichaa fida namni yeroo hundumaa deessa yoo jedhani maaqafaa fi uffatoota qabdu sana kan inni yeroo dura da'ee ji'a tokko dura sinii waraabe waan akkasiin namaaf fida namni. Kana kunillee dhufeefii jira. Kana teera kana faana jechuudha. Asitti kunillee isa faana jechuudha walitti. Haala kanaan namni 4 fideef jechuudha dhiyoo masqalatti jechuudha. Viidiyoo kana like share gochuu hin dagatinaan isiniin jechuu barbaada hordoftoota koo. Isin immoo akkuma isiniin jedhee guyyaa tokko kan YouTube naa kaffale hordoftoonni koo kan bitan jedhee akkan dubbadhutti viidiyoo koo share godha ijoolleedha. Daawwadha warra haaraa taatan immoo seenatii subscribe godha. Isiniin jechuu barbaada. Yesus Kristus. Yesus. እና akkasii hundaafuyyuu like godhaa viidicha isiniin jechuu barbaada waan hundaafuyyuu kabajamtoota koo yaada gaafii qabdan naa barreessaa komentii jalatti yaada qabdan naa barreessaa gaafii qabdanii gaafii keessan immoo guyyaa tokko walitti sabsabbi godheen isiniif deebisa isiniin jechuu barbaada. Bye. Gaarii naa fide immoo waa gaariin akka deebi'uuf anarra isaa ta'uu waaqayyoo biraayis jechuudha. Galatoomaan jedhaan asumaanii hunda keessanii jedhaani baay'ee tokkon jaaladha baay'ee tokkon kabajaa hunda isaaniitu bargix nama nan jaaladha nama nan kabajaa ittan dhiyaadha. Garuu namni surumaa jechuudha akkana oliif akkan toletti xiqqoo dafeen namiidhuu deema jechuudha. Harkan miidhe sana harkan tole sana namiidhuu deema jechuudha. Caalan namaa jechuudha. Garuu waaqayyoon haa eebbifamu. Sa'aatii kanarratti baay'ee tokkoon gammadee baay'ee tokko jechuudha. Dhugaa waaqayyoon isiniin jedha. Hundumaafuu waaqayyoon haa eebbifamu. Yaada keessaniif immoo isin daawwattoonni koo baay'ee tokko galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo kana share godhaa like godhaa isiniin jechuun barbaada. Bye.